bakkiin itti dhaladhe Oromiyaa bahaa kutaa Harar konyaa gaaraa mul'ata baadaa kurfaa jallee araddaa waldee Raamis ganda Mudiir Gorrooti umriin tiyyaleen toora 60 geessi. Hoogganaa fidoodhaa durataa ulfoodhaatii fi sooressa Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin maal hojjechaa turtan gaafa barattanis ta'e hanga qabsoon eegaletti ijoollummaadhaan waan hojjechaa turtan akkam keessa akka turtan yoo ibsitan. Ani barnoota baadiyyaatti barnoota islaamaa eegaan fidee magaalaa dhaqeetiin barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota Itoophiyaadhaa seene Habashaa kana seene achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa biyyaan itti dhaladhe sanitti arge hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaati dhufte jechuudha. Akkasittiin duuba saniin keessa dabre hundi qilee natti taatee na keessaa cobte akkaan gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafte. Hogguusin geerara tokko yaadadhe geerara nama keenya baruu bariisooyyee galgala galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan Oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate addaa du'aa filate. Yoggaan geerara kana dhaqa qalbii keessa yaadadhe akkaan waa takkaan malatti ka'ee lubbuuti jira dantaa tanaaf kan nu nagoote. Mee achiin duratti gaa ijoollummaadhaan namuu hawwiidha qaba. Keessaa mana barnootaatti gaafa guddatan maal ta'uu feetan jechaadha barsiiftonni gaafatanii namuu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maaliin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kun waan diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarraa dhugee jechuudha gaariitti dhagahe. Raamis kana Amaarri gaara mul'ataa gaafa xaaliyaan san gaara mul'ataati baqateeti ilmaaf ilma fuudhatee laga Raamis bulu. Honyaa oborraarraa isa akkasii godaaneeti laga bu'e. Bakkitti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata jechuudha. Bakki inni bobbaan isaa tamiilaa salphaan deemtu tuni ganda keenyatti dhaabbate. Waanuma inni gaafas nama keenya godhe hogguun qara'uu soggumee hundaa oliin duraa mul'atte jechuudha. Saniif guyyaa tokko yoo gartee uummata kanaaf falme dhiiroo danda'a jechuun yaadu ture. Gara biraatiin warri dur isinii hojii baratanis akka seeneessanitti gaafuu mana barnootaa jirtanuu waan takka hojjechaa akka turtan mana barnootaatti akka waan hawwisoo sochii takka qabdan jaama mee sanis yoo ibsitan. Akkasittiin gaa tabiraata lammaaf sana laaleessitu. Nuti amatatti waliin dhufneeti maallaqa hanga xiqqishaa qabnu nu shilingii jennaan cinaa shilingiidhaa tana baafnee waan dhuganiif waan nyaatan kana bitnee ayyaana godhaa turre jechuudha. Kanarraa namoonni taphatan sabni hundinuu dhufeetuma gaafatan guyyaa san taphachaa oola. Sanuma guddaa kana 2 miliyoona kana maaltu waan kana godhuu nu dhorge maaltu afaan kana akka gaarii sodaan malatti dubbachuu nu dhorge. Andanya mangatitin dubban baka hubbatin dubban baka jedhatin dubban hay maal monni kana nu godhe akatin gurbata ko wajiban sa ko jigal lawa dubbin tuni mee haatti wali gallu ha wal marihannu jeega gurba kana Muhammad Ahmad jani man ta ko walla ulku ta ko fanna akatitti wali haaso ine akatitti ka jolle te nyitani elementary jittu na gurguddu mare ta ka bona elementary kara kana unda ga matan sani ni be damma ni be ka ga unda wan ni manif ni galtivi akasih wali dhufne aboo maal ta'uu qabnu maal akkamii waan kana jijjiirra jennee magana keenyatti wali qabne nama 50 ol taana aboo asitti yoo wali dhufne duba bineensa kun jala deema maali ataadi ajjiramoo maali walii yaatan namaan jaa dirree kubbaa dhayneeti kun hanga taphata kun ni haasawa. Kanarraa warri gaafas hojii ture Dr. Mahammad Hassanfaa abdii taa'aa abdii fa'a. Jara kanaan hojii ture jechuudha guyyaa sana isaa wajjin mariin akkanaatu hin deemne wal mari'annee akkam taana maal nu wayi akkasitti gaa gurbaan tokko karaa gursum kana dhufeetuma maal jeenu teessuma san keessa ture farda abbaan xiqqeen darbate ammitti dhagaan darbate afaan kana nutti xiqqeeti namuurra walii galan afaan kana nutti xiqqeeti haafnee hirribaa haafnu haadaa miilaan dhaabbatee deemu
jennee qabal haasoi akkasitti duuba gaa maalitti firraa kaanu baatii arafaa ta'a deemtu tana baatii sadii hafee fi baatii sadeen tana keessatti waan namni arku takka agarsiisa goonee qopheessinee haa agarsiifnu uummata afaan keenya kan akkasitti gaa qopheessinee horee gartee ayyaanaa sadii dhaqeeti arraboo kanuutu wanni qaba waan garsiifnu qabna jennaan jarri ajaa'ibaniitu haayidaa biraa jedhani sunummaa nu godhaa jenarra nam tokkollee nu malee ni dhaabbate jechuudha. Laakiin nuti wanni nuti dhagahamu ture qabbana boo orma kana maa nu fita kanaaf nu yaamtanii nuun jaani jennee harki keenya kun hadiida ta'eeti kana bobaa keenya ooyesuu turre jechuudha. Akkasi gaafaane afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin guyyaan arafaa kun maal akka ta'e himne jechuudha. Guyyaa akkami maaliif namni kabaja. Kanarraa kaafnee gaa'e itti aansinee dhiichisa isin garsiifne dhiichifnu kun nama goobaan galatee dhiichisa nama duulaa galee dhiichisa. Nama waan takka gaa uummata akka goggodhee dhiichisa jechuudha. Akkasii gaa dhiichisa kana fidanii irra dhaabanii. Sana namni kun kan dhufe kun namni Amaarri keessa jira. Namni hundi sabni hundi keessa jira. Ka'aniitu boggoohee namni kun dhuma. Maaliif guyyuu nuun finne waan tan? Maaliif guyyuu kanatti nuun bohaarsine jedhee namni gammadee dhiichisa sanboota xiqqoo xiqqaamne nu bohaawee. Sanboota akkatti intala walii kennanii fi abbaan intalaatii fi gurbaan intalaa kamitti addaan walirraa intala walii kennanii hojii isaanii akkaataa isaan itti hobbaatan tartiiba san ni goone. Kanarraa baanee maal? Intala butuu jedhanii biyya keenya jirti wanni butiinsaa kun jira. Kuni gaamma abooyoo kana goone akkam. Akkasitti dhiiruma qolootti keenyeen nama 5 akka nama magaalaa gala yaa'uu goone gurbaan tokko ka'ee gaa dardaraan karatti eegee intala butee nuti mixeeyyoo gurbaadhaan hanguma dandeessu iyyi jenneen hanga namni kun gartee kursii irraa ka'u takka. Gurbaan itti gaddiitee iyyasan kun itti gadhiisu baaraganii waan gartee namni kun hundi maal lafaa haquun ta'a jira haquun ol haquun ta'a jira. Mixeeyyoo lafarraa harkisanii kasitti isteejii mana sinimaa kanarratti nadabaa mana sinimaatti ol baasanii achirratti gaawwanni gaafatanii argame akka namni kun himaa'u ilma ifirraanfatanii akka waan haaraa amma samii gabbu'eetti namni sun guyyaa sana akkasitti waan san daawwachuu turanii. Sanboota mixeeyyoon qaateeti fedhiisiitiin malee butamtee fedhiisiitiin malee namnichi isiin hin feene deemeeni numa boochi. Boo'insi kunis kofluma idaa jechuudha namni kun mogoo namni hogguu isiin mixeeyyoon boocheessu. Akkasi fuudhanii mooyyee duraanuu finnee jirra mooyyee dhiyeessinee fi mooyyee fuutee gurbaa ergite gurbaan eessuma kiyya Ibrahim jedhanii eessuman taafi amma akkasitti gaaguu mooyyee sanatti irkisan namni gaa lafumaa kan goone waan tana warri beekeessa beeku gooha seene gurbaan kun ispoortii godhaa miilli isaan kana gaa Ibrahim jedhanii fuudhee mooyyee irra bahee laa hawla wala magaalaan kursiin caccabuu keessa jechuudha namni yaa'eeti garaa qabee hofla jechuudha namni kun nama kursii irraa haanii goohan jechuudha. Qaamni keenya mana reefu qabbanti nurraa deemte. Akkasii qaalee jirraa baanee duuba agartanii waliin jenne numaatu afaan kana awwaale firdii fitti goone. Bilisummaallee akkasuma jechuudha. Bilisummaatu numaatu dhiise malee silaa bakka takkaa lafaa haalee irraa namuutu hogguu bakka takkaa waa kaan jennamu walii dirmanne arroota laatuun asiin jirtu jechuudha haalli irra dhaabbate kun hin jiru jechuudha. Numaatu uffatanii siif godhe. Abbaan hin godheef hin dandamu jenna. Ifin hambifne. Akkasitti duba if jaarre anana filanii gurbaa amma kanallee itti aanaa godhanii akkasii gaamma wanummaa nuti dhalatte jechuudha. Amma gaafa sana Afrikaa keessaa gidee namni bilisummaaf tattaafatu jechuudha. Waan kana gaa gurratti ni dhageenya afaan Arabaa kana gurbaa tokkotu dukkaana qaba hedduu beeka afaan kana goo BBC'n dubbatte nuuf hima jechuudha. Arabiyya kana maadha bilisa baate Jazaayirtu bilisa bahe. Kana keessaan duba nuti illee silaa hoo saboo kam ta'an yookaan akka kana barbaanne numa sa'aatii miti jejjenneetuma wal yaadachiisuu turre jechuudha. Akkasitti gaa dubbii haala kanaan gaa hoggaa karaa yaatanuu maal hojjechaa turtan makiinaa akkasii amma ga'anii dubbiin nuti nu kaase jechuudha aadaa tana haa mulli ani guyyaa tokko fuudheetiin karaa walaas tolfadhee qashaas tolfadhee maali halawwadhaan kun sibiila dhagaan dhawanii ibiddarraa baasanii kana fudhadheetiin saantiima 75 kafalee fooqii hore raasotee laala kana gubbaa hore bakka faranjii fi amaaree bakka nuti wal dhufanii wal dhugan kan yokka haraan faranjaataa fi dura kaa'ee wanna kana tumuus seene duba billi cimaan namni asuma garagalee amma namni ani isaan hin laalu tumee dinaa qabachuu dide dirqi qabsiise
Ogguutiin afuufeetiin gaa ibidda qashatti akka qabatu godhee tijaaraan dhugee akkati qashaa kiyya keessa deebbadhee ka'ee biraa kutee jechuudha. Gara haadhi ammaas dumartii teenya tana namni beeyne hin jiru. Akka hamatti namni cunqurfamanii jiran jechuudha. Makiinaa hora namni teessisu hin jiru. Namni kottuu addee ol kottuu taa'e iyyuu hin jiru jechuudha. Kan akkam goon namni tokko gadhiifneeti dirree dhawaa dhaqee dirree dhawaa irraa hanga awwadaa'ee dhufa jechuudha namni kun. Karaa kana keessatti oggumee qaatam ka'eeti teessisa dumartii tana ta'anii deemta dirree dhawaa deemtu tama akka biraatti deemtu. Ayyoo kottaa. Ammaas ni kaa. Anga gurbaan kun ogguu amaaree kun akkaman nalaala jiru gunan an mafachi dhaqeeti kursii biraata qullaa qabadhee maa tokko isaan ol seena kottu ayyoo taa'e. Sabooyi arawaan amaaree kun ijjumaan nalaalan. Kaan asii fuunee jijjiga gadhiifne jechuudha. Ogguu jijjiga faafam jennaa ogguu jijjiga dhaqee ol deebu karaa kanatti ajaa'iba harka jechuudha. Numa teessi. Namichi tokko naggaateedha warra baabbileeti. Yaa boo gurbaan bira bulii jedhu waan ati ooftu kana. Wayiitu keessaa natti dhaga'amaa. Kottu edana bira bulii jedhe. Akkasitti kana hunda akkasitti godhuu ture. Guyyaa tokko maata akkasitti dhawaati akkasitti dhalaa ol kabajaa dhufe kana. Jaartiin akkasitti diree dhawaati bitattee ganda qoree buusuu feete diree ni haramaaya. Walee magaalaa keessa gurbaan dhamoo buuratee araarsoo jennaan. Niin caccabsamu ata buusa kana ni jeebifte jeen bakka. Maal keeti obboleettii. Akkasitti fuudhanii dudubaa makiinaa ata buusu lammata deebi'ee. Beebii jaartiin sirreetii buufattee jechuudha. Addi ati horreessaati. Akkasitti wanni ajaa'ibaatu takkanaa sanaan dalagame jechuudha gaafa san. Mirqaana nuti guyyaa san qabnu ajaa'iba jettan. Akkasii egaa rabbiin guyyaa tokko ta'uu numa bilisoomna.